dadka Ethiopian bay noo yihiin in la dhibaateeyana waa mamnuuc. Ciidamada ammaanku waxay amar ku haystaan cid kasta oo dadka ajnabiga gudaha jarana oduu hedduu tokko anaas gaddisiisee nama gaddisiisu kan Soomaaliyaa keessatti namni kenna miidhamu fi namni kenna du'ullee caala pirezidaantiin biyya Somaalilaand kaleessa galgala gabba'uudhaan Itoophiyaan aadaan taane nu barsiisaa jirti. Biyya teennaaf keessatti Itoophiyaan aadaawwan hin taane nu barsiisti. Itoophiyaa way kadhatti kararra bulanii jechuudhaan afaan hamoo pirezidaantiin biyya sanii dhugumatti duguugga sanyii Itoophiyaanota irratti labse jechuun inni salphaatti ni danda'a. Inumaatu gaafa ijoolleen teenna Soomaaliin nama kenna jeeftee hooy gaafa san jedhan nama kenna miite hooy gaafa san jedhan ani hiriyoota kiyyaa wajjin wali bu'u ture. Waa'ee sanillee akka ajandaa godhatan hin barbaanne. Ijoolleen teenna biyya Somaalilaand irraa na qunnamanii abboo kana keessa jirra gaafa naan jedhan wallahi dhugaa dubbachuuf taanaan odeessuullee hin barbaanne waa'ee sanii maaliif seetan. Armaan dura wanni miidhaan hammamiyyuu yoo nurra gaheyyuu miidhaa kanaan booda dhufutu caala. Oromoo fi Soomaaliin yoo waliin buute dhugaa dubbachuuf taanaan irra guddaa uummata keenyatu miidha malee inumaatu uummanni kun wal miidhuun bu'aa hin qabu jedhee waan yaaduu fi akka ta'anii araarri bu'uu qaba araara buusuu qabanii malee wal hadhuun nurra hin jiraatu yaada jedhuun qaba ture. Garuu haasawa kana ergaan dhaggeeffadhee booda namichi sunini akka haasawa mimmidhaasuu ta'eeti haasawa isaan san keessatti nuti imaanaan nuti addunyaa irraa fuune baqataan biyya Somaalilaand seenu kamiyyuu biyya tana keessatti akka hin miidhamne imaanaa nurra kaa'amee jira waan ta'eef isaan alarraa dhufan nu keessatti miidhamuu qabanii garuu of keessaa faanee gara biyyaa galchuu itti fufna jedhee haasawa isaa san keessatti sana keessa kan inni fayyadame Itoophiyaanonni waan hin taane nu barsiisanii amala hamaa nu barsiisanii kadhaa nu barsiisanii ni kadhatu hin hojjetanii kararra bulu waan akkasii sana haasawa isaa keessatti calaqqisiisee jira jechuudha. Ana kan hedduun aarsee Itoophiyaanonni hanga yoomii as waa kadhatan jedhanii Itoophiyaanota namni waa kadhatan jechuun tarii biyya keessatti muummeen ministeera Itoophiyaa faan mee Itoophiyaanoti akkam dhagahani mee itti yaada. Gaafa uummanni Itoophiyaa waa kadhatanii tarii isaan homaayyuu yaadan ta'ani barna ajaa'iba. Gaafa lammiin kan kee tuffatamee akka barbaadeen namni maqaa Itoophiyaatiin arrabsu ati nama biyya sana bulchaa jiru taatee yoo sitti hin dhaga'amne harree moo namni kun ani ammallee yaanni ani qabu inni guddaan maal seetan. Waan kana kaniin haasawaa jiruu fi uummanni Oromoo Soomaalirraa gadoo itti bahadhaa hin jiru abadan narraan eegan jecha kana sababni isaa maal seetan jarana yoo Oromoo fi Soomaalii waliin buute harki guddaan uummata miidhamuu nuti uummata abbaan qabne bakka jirrutti biyya namaa keessa faffacaanee jirra. Baay'inaanis nutu caala yoo Soomaaliyaan 100,000 duute Oromoon miliyoonii 1 du'uu danda'a. Sababni isaa akkuma isiniin jedhe san yoo Soomaaliin amman tana wal taate Soomaaliin biyya teenya keessa jirtu Soomaaliin Itoophiyaa mootummaan naannoo Soomaalii uummata isaa qarqaaree lijuu haayilii isaatiin uummata keenya haadhe uummanni keenya ammoo humnattiin ifira dhorgu mootummaa sin qabu namni isa bira dhaabbatu hin jiru san qofa iyyuudhis amma gabbaatanii gaafa Soomaalii keessaa baha jedhu namni tokko. Jarana Soomaalii keessaa nama baasuu akkamitti danda'a? Fakkeenyaaf amma uummanni Soomaalii fi Oromoo kan isaan wal keessa qubachuu jalqaban waan har'aa miti. Waan waggaa 200 duraati. Har'a maatii waggaa 200 dura wal keessa dagaage tokkooni wal keessa buqqaa yoo jettu akkamiin yaaddeeti? Hangaafa ijoolleen teenya deengadda Soomaaliin uummata yaaduu miti kana nu godhanii yoo isaan jedhan ani maal jechuun ture? Lakki namni Soomaaliidhaaf dhiphatu Oromoo habbaa tokko miidhuu hin danda'u. Namni Soomaaliidhaaf yaadu Oromoo miidhu. Sababni isaa uummanni Soomaalii akka jiranitti Itoophiyaa keessa Oromiyaa keessas jiran namni Oromoo miidhe biyya sanitti Soomaalii yoo Oromoo yoo kaate uummata san barbadeessuu dandeetti. Garuu namni lubbuu ilma Soomaalii tokkoof yaadu Oromoo miidhu waan ta'eef durriyyee akkasiitii jettanii hin ijinaa jedhee dargaggoota teena dhorkuun ture. Wallahi ilaalim hanga dandeettiitti iyyatti ijoollee mahiriyaa kiyyaa illee maan taane warra saahiban kiyya wajjin galullee taatu jechuudha. Yaanni kiyya inni guddaan jarana Soomaalii fi Oromoo kan waliin buusuu barbaadu jira. Mootummaan Somaalilaand dhugaadha tarii waa sodaate ta'uu danda'a. Armaan durallee bar sodaa qaba. Namichi kun sodaa qaba. Sababa sodaa isaatiif yoo miidhaan isinirra gahellee sababuma sanii fi malee jibbansa Oromooti miti abboo if qusadhaa jechuun ture ijoolleen teenya Somaalilaand irraa naqunnamtuun. Maaliif seetan? Somaalilaand keessa baay'inni uummata jiraatu uummata Oromooti akkuma isinuu beeytan. Amma fakkeenyaaf magaalaa Hargeysaa keessa baay'ina Somaaliitti irra kan Oromoo caaluu danda'a. Somaalilaandiin akkuma isinuu beeytan Abiyyi sodaatti Hasan Sheikh Mohammedis ni sodaatti. Oromoo sodaatti, Somaalee sodaatti akkasuma Itoophiyaa sodaatti. Maaliif
Somaalee of jala galchuudhaa fi Hasan Sheemaa matarra yoo ka'e Oromoo qofatti naqee biyya sana diigsisuu ni danda'a. Oromoon achi keessa jiraatti waan ta'eef. Isin sodaatti isin buqqisuu barbaaddi. Sababa kanaatiif yoo miidhamni isinirra gahellee haga dandeettan biyya nagaatti baqachuudhaaf yaala malee inni sun inni tarii sodaan isaanii waan kanarratti waan ta'eef inni kun ammoo uummata Oromoo Somaalee waliin buusa waan ta'eef uf qusadhaa jechuu ni ture. Dhugaa Rabbii dubbachuuf taanan jechuudha. Garuu sadarkaa sanitti gabbahee ni haasa'a jedhee eegeen turre an akka yaada kiyyaatti. Dhugumatti Prezidaantiin biyya Somaliland gabbahee Itoophiyaanotaan kan waa kadhatan kan kararra bulan amala hamaa jedhan amala hamaa uummata Itoophiyaati moo uummata Somaaliitu amala gaarii irra qaba yoo kan laallu ta'e ansanillee murteessu Somaaliin baalageedha jechuu kiyyaa miti akka mataa kiyyaatti. Garuu uummata Itoophiyaatiin uummata waa kadhatu jechuun tuffii Itoophiyaanotaaf qaban keessattuu tuffii uummata Oromootiif qaban muummee ministeera Itoophiyaatiif qaban Shimallis Abdiisaatiif qaban hooggantoota akkasuma qabsaa'ota Oromootii fi Itoophiyaanotaatiif qaban agarsiisuudha. Uummanni Somaalii, uummanni Oromoo yookaan uummanni Itoophiyaa asii waa kadhata jechuun sadarkaa sanitti jibbansi ni babal'ata jedhee yaanne garuu erga wanni sun sadarkaa sana geette wanni kun waan hammaatee jiru uummanni keenya Somaalii nama tokko ajjeesaa isiniin hin jedhu irraaf qusadhaa yoo isinii danda'ame garuu lubbuu teessan baafachuudhaaf wanni isin godhuu dandeettan yoo jiraate waan gootan godha biyya sana keessaa baqachuus ta'ee yoo dandeettanii ofirraa ittisuus ta'ee lubbuu teessan baafachuudhaaf waan gootan godha garuu ani kaniin jedhu hayyoonni teennaaf asirratti hayyoota teennaaf yaamicha godhuu barbaada yoo isinii danda'ame hayyoonni teenna Somaaliin keessa jiraattuun beeku Itoophiyaanotaan waliigalle warri jettan faan hayyoonni warra akka Jawaar Maammaa faan hayyoota Itoophiyaanotaatiin waliigalle jettanii Somaaliin as keessa jirtiin anaaf gaafiidha yoo isinii danda'ame ummanni Oromootiif ummanni Somaalii akka walitti hin buune akka nageenyi bu'u akkamitti akka hojjechuu qabdan irratti hojjedha billaa alaykum ummanni Oromoo fi ummanni Somaalii walitti bu'uudhaa hin taatu gaarummaa Somaaliitiif yookaan gaarummaa Oromootiif jechuu kiyyaa miti ummanni kun ummata waggaa 200 oliif wal keessa macamee jiraachaa jiruudha dabalataan shanyii kuush ta'uu caalaa isaaniitti ummata ollaa waan ta'aniif wal keessa makamanii jiraachaa jiran dabalataani miidhama Somaaliin miidhamtu caalaa kan Oromoon miidhamtutu irra guddaadha sababni isaa Somaaliin 100,000 takka duute Oromoon miliyoonni takka du'uu dandeetti jedhana dachaa kan Oromootu irra miidhama sababni isaa tokkoffaa nuti ummata abbaan qabne biyya kan bulchaa jiru nuti sanyii mootiituuf hin jenna sanyii mootii otoo hin taane nuti sanyii haga dhalatee nama mootii hin ta'inii sanyii gabraallee hin taanu maaliifi tokkoffaa abbaan qabnu amma Somaalii fi Somaalii Oromoo fi Somaalii yoo walirra dhufaafte Somaaliin mootummaa fi qabdi nama bira dhaabbatu qabdi dhugumatti nageenya isaanii eegsisuudhaa fi mootummaan Somaalii kan Itoophiyaa keessa jiruyyuu liju haayilii isaa duulchisee ummata Oromoo aasisa garuu ummanni Oromoo abbaan qabdu dhuguma akkuma jennu ummanni Oromoo ummata aadaaf safuu beekus ta'ee ta'us namni isa qarqaaru silaa jiraachuu qaba ture kana hin qabnu dabalataani faffacaanee biyya namaa keessa Somaalee caalaa kan faffaca'inu silaa kan faffaca'e Somaalii ta'uu danda'a biyya namaa keessa garuu baay'inummaan isaaniitu haga kenna waan hin geennee fi kan biyya isaanii tana keessatti irra baay'atu iyyuu nu ta'uu dandeenya Itoophiyaa keessatti biyya kamuu caalaa biyya ollaa ofiitirra jiraatti kamuu caalaa Oromootu irra baay'eedha maaliif ummata diqqaa miti waan ta'eef ummata guddaa ba'a Afrikaa waan taaneef kan miidhamu nu kasaba kanaatiif isaaniif otoo hin jenne Oromoo footoo hin jenne akkuma waliigalaatti hawaasa kanaafuu jenne hamma danda'ametti nagaa buusuuf akkamitti akka irratti hojjennu irratti hojjechuun gaariidha ammoo wanni an bira dabruun barbaanne pirezidaantiin biyya Somaliland haasawa akkasii sana haasawuu isaatti gatii kaffaluun isaa rafu dhugaa Rabbii ani duraan Somalilandin biyya walabaa ta'uu isitti gammada ture amman tana otoo danda'amee Somaalii wallahi gadoo qabadhee jira otoo danda'e Somaaliyaa jala akka deebisaniin godha dhugaa Rabbii sadarkaa sanitti nu tuffachuun isaa dhaloota kana tuffachuun isaa waan isarraan eegamne ture waan daran nama gaddisiisullee wallahi laadim akkamitti ummata Itoophiyaanotni waa kadhatanii aadaa hamtuu nu barsiisanii nuun jechuun jarana sadarkaa sanii biyya namaa keessatti tuffatamuun kennas nama gaddisiisaa pirezidaantiin biyya tokko haasawa isaa afaan isaa keessaa ba'uun akkas nuun jechuun nama gaddisiisaa dabalataani akkas jedhamnee nama nurraa dubbatu dhabuun kenna nama nu dubbatu dhabuun kennas nama gaddisiisaa gaddamee kan walitti qabamee akka galaanaatti beeytaati galaana walitti dabalamee wal kaasa miti dhugaa Rabbii keessa kiyya boqonnaan argate ergaan dubbisan dhagayeerra dhugaa Rabbii hedduu tokko nama gaddisiisa garuu waanuma ta'ellee ta'u sababa isaatiifis jettanii sababa eenyuutiifis jettanii yoo isinii danda'ame warri dhageettii qabdan sooshaal miidiyaa kanarratti ummanni Oromoo fi Somaalii akka walitti buutuudhaaf abadan hin carraaqina yoo isinii danda'ame abadan akkamitti akka nageenyi bu'uu fi akkamitti akka walii galuu qaban irratti
hojjechuun dirqama keessan, dirqama keenna, dirqama isaaniiti, dirqama hunda keennaati. Dhugaa dubbachuuf taanan akkamitti akka nageenyi bu'u irratti haa hojjennuun isiniin jedha. Fayyaa naa ta'a. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.